Ashamaa harka fuudhee jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Intartiimentii oduu guyyaa har'aa harka qabnu isin biraan geenyaa hangafoota oduu isin dhageessifna. Guyyaa har'aa hiriirri guddichi Arsii Bahaa magaalaa Asallaa keessatti deeggarsa paartii badhaadhinaa deeggaruuf baafaman namoota 60 miliyoonaan lakkaa'aman uummanni yaa'ee daandiin hin mul'atuuf bakki dhaaban deeggarsa kanaaf jaalala paartii biltsiginnaatiif qaban agarsiisuuf namoonni 60 miliyoonaa akkuma isin piikchara irratti argitan haxiriin kun ol guutamee daandiin namootaan hin mul'anne kana kantiibaa magaalaa Asallaa nuuf beeksisee jira. Haaluma kana fakkaatuun oduu dabalataa harkaa isin hin qabne qophiin keessan nu wajjin haa ta'u. Maanguddooleen isin piikchara kana irratti argitan haadha manaa deeggartoota paartii biltsiginnaa yookiin haadha manaa kaadiroota uffata aadaa uffadhaa jedhanii mallaqa qotee bulaan gibira kennan fuudhanii huccuu aadaa bitanii itti uffisanii akka hiriira kana deeggaran gara qophii kana irratti isaan haffeeru dubartiin cimtuun takka achi keessaa nu beeksiftee jirti. Qophii kana irratti namoonni mallaqa nyaatanii dubartoota kana huccuu aadaa ganda san keessaa nama qabna jechuuf huccuu aadaa Arsiitti uffisanii namoonni gocha kana raawwatan keessaa tokko Shee Mustafaa Jaarraa akka jettu oduun Arsii keessaa nu qaqqabdee jirti. Ammas qophii biraa harkaa qabna nu hordofaa. Daawwattoota keenya sagantaan keenya hanga ammaatitti akka itti fufetti jira. Namoonni asirra piikchara irratti argitan kun tokkoffaa mootummaa naannoo Sumaalee kan turan obbo Nageessoo Oddoo Duubee fi lammaffaan mootummaa Liivii kan turan Sheek Abbutaa yookiin Hordofaa Muhammed. Itti aanaan sadaffaan Mustafaa Jaarraa sheeka jedhanii namoonni akkatti sheeka ta'e hin beeku namoota sheeka jedhaniif lafa fudhatan san irratti guyyaa har'aa mana ijaaratanii xumuranii dasdasiisan piikchara ka'anii feesbuuk irratti nu maxxansu maddi oduu keenyaa beeksisee jira. Nama arfaffaa isaanitti aanu maqaan namicha sanii harkaa waan badeef koomentii jalatti barreessitanii maqaa isaa akkanaaf himtan kabajaan gamanumaan isin gaafadha. Sheek Abbutaa hanga gara biyya deeman albama haarawaa isaanii kan sirba Al-Safaat jedhu gara bifaan hojjetanii albama isaa haarawaa sirreessanii akka nu maxxansaa jiran Sheek Abbutaa Zaaraa Intartiimentiitti himanii jiranii. Oduun guyyaa har'aa harkaa qabnu kanuma hanga oduu biraatti walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Intartiimentii wajjin haa ta'u. Sagantaa kana kan isin dabarsiniif akka kofaltan qofaa fi yeroo gaarii qabaadhaa isin jaalladha.